kun dubbii jaalalaati. Ani islaamaa inni kiristaanaa wal jaalannee walitti heerumne jettee obboleettiin kun dubbii jaalalaati. Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa, ani nagaa kootee alhamdulillah. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Mee seenaa kana komentii jalatti barraa'ee isiniif haa qoodu. Yaadatti kennaa isinillee maal naadhaam ta'a jettee obboleettiin teennatu gara yaadichaatti isin dabarsaa yaada isiitti jechuudha. Akkas jetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis rakkoo akkasii keessa jira. Inshaallah kana deebiftu abdiin qaba. Ani illee jaarsaniin qaba ture. Wal fuunee wajjin turre waggaa muraasaaf. Anaaf inni amantiin keenya gargarii. Ani musliimaa, inni kiristaana gaafa na fuudhe. Musliima ta'a jennaaniin itti heerume. Erga an mana isaa gahe deebisee amantaa isaatti deebi'e. Ani illee waan godhuu dhabee isa duuka amantii isaa deeme. Maatiin kiyya na jibbanii na abaaran. Utumaa isaa wajjin jiru biyya Oromaa dhufe erga as dhufe isa waliin wal lolle wal dhiisne. Inni ka biraa fuudhe. An hanga har'allee hin heerumne. Garuu nama hiriyyaa baay'ee na jaalatu, anis baay'ee jaaladhu qaba. Inni ammaa kun akka an dura heerumee ture hin beeka. Garuu hedduu na jaalata. Inni duraan itti heerumes lubbuu koo yookiin kan kee bada malee namni biraa si fuudhee si wajjin hin jiraatu naan jedhee. Maal naaf wayyaa please naaf deebisi. An amma nikaa gochuuf ji'a 2 qofatu na hafe jettee obboleettiin teennatuni. Isinillee akka yaadan gaarii qooddaniif abdiin qaba. An kanarratti baay'ee na dhiba wallahi. Waa'ee amantaa keessa seenuu barbaaduyyuu giddimaa fiddanii keessa na seensisaa jirta jechuudha. Waa'een amantaa kun baay'ee ulfaataadha. Garuu namoonni tokko wal fuudhanii waliin jiraatuun ni danda'ama jedha. An akkamitti akka jirri waliin jiraatan na dhiba garuu. Jidduu kanatti ilmaan keetii irratti illee dhiibbaa fida. Ilmaan kee hin beekanii kamiin akka qabatan filatuu hin danda'an jechuudha. Amantii kamiyyuu namni ilmoo fi kan dhaalchisu gaafa inni afaan banatirra waa itti himaa deema. Eenyutu akka itti himamu naaf hin galu. Waliigalteelleen akkamitti akka waliigalan na dhiba jechuudha. Ani kanarratti wanni siifdhaan obboleettiitiyya. Waan kanarratti ni kenni keessan hin jiraa fi hin jiru sheeka gaafadhu. Sheeka gaafadhu heerumtee turte jechuudha. Amma immoo inni fuudhe. Inni eega si dhiisee fuudhe akka amantaa isaatitti jaartii lammataa isaaf hin eeyyamaa hin beeku. Garuu akkaataan argutti namoonni ollaa kennaa warri amantaa biraa hordofan jaartii 2 ka horataniin agarre. Yoo akkas kan ta'u taate siifillee kan hin caala jedhee ani yaadu nama amantaa kee hordofu kama amma jettu kana waliin osoo jiraatte baay'ee gaariidha jedha yaanneen qabudha. Sababnis mana tokko keessatti amantaa lamaan ijoollee waliin horataa nyaata yoo qolloota kennan namoota amantaa biraatiin walitti dhufu eeggataa hojjenna. Ayyaana irratti hoo gara lamaaniyyuu dhiibbaa qaba jedhee waa yaaduuf namni wal jaalatu namni waliin deemuu danda'u osoo amantaa tokko ta'ee baay'ee gaariidha waan jedhuuf nama amantaa keetiitti osoo heerumtee jedhee yaada. Namoonni immoo yaada kanaan adda yaada gaggaarii qabdan qooduuf ni dandeessanii. Akkasuma immoo maatii qooduu hin dagatina. Gatii isin kaffalchiisu waan ta'eef YouTube koo seenatii daawwadha. Taayimiin naafaa guutuu mallaqa naa kennaa jedhaa isiniin hin jiru. Akkasuma immoo like, share, comment godha. Yaada qabdan immoo naaf godhaa isiniin jedha. Galatoomaa ilmaan jaalala. Namoonni immoo deebii commentii keessanii isiniif hin deebisin. Ani biyya ambaa jira. Nama uniformii nama ofirraa qabudha jechuudha. Akka gaafa rabbiin irraa jijjiiruu ta'e kanaaf jecha isinii deebisuu warri dhaqqabin dhiifama naa godhaa. Isin hubadha garuu nama maraa deebisuu yaada. Ani waa beeketii miti yoo isin na gaafattan natti dhaga'amaanuyyuu. Sababuma yeroo dhabaate malee namoota tokko immoo komentiin isaanii kan garaa na nyaatti fi nama dinqisiisan deebisee isiniif dhiyeessa. Warri natti aartan dhiifama naa godhaa isiniin jedha.